الله في هذا تبرة لكن ليفي هند برسين كيار بشير والله بالله أن أبدي متجورا ننجوهم سيتو لما ننجوهم سيتو زيكري بهاتيشان قوتو كاسي إيه قد ما نفيدين بياركودي بافتي ما نفيدين لوتو غافان أدامان إيه سينجري ما ترتي سيكري أشي ترتي ما لفلت إيري إيغتاتي إيري نما فور أبتا ما نفون رابطين غافسن ما نفون رابطين ما لتي غافسن جماعتني إنه شوالو برباد إنه نياتو برباد رمز أبوكاتو فيتاتي أنا مسكين أنا أرجاني كان أبوكاتو فيتاتي جنرالين أبوكاتو فيتاتي إسا في مزار رابطان كاسي قلمي إني أفهم قولوا يفتح ساعة ما شاء الله دي بتين أنياتي أمالي بري كان أنياتي أمالي سبوا عبدين دفيتي إيغانا في دو برباد دورو إيه سجرتا سيغالي دورو إيه سجرتا شير غدا لايفي كان هندي كيسان شير غدا هندي كيسان شير غدا سيغالي مي hundi keessa share godha live kan natti nargatina yaa higgimaata natti nargatin geemi takkatti natti nargatina dhaggeeffadha dhugaa jirtu isin haasa jara kenna oromooti yaa dhugaan tiyya hin badde beeka achi keessa yoo an dubbadhu muyitiin raqqabatti yoo an haasa muyitiin raqqabate siigalee mi dheengadda siigalee gizii as kadhadhaa ture maaliif nan fidin haya asdii ol harkifnee asdii irratti hin galche jenna maa diddan mee dhiiraa kee arbashiir inni dhiiraa mi akkana godhattee mi baadiyoo tidde akkana godhattee mi inni dhiiraa mee nama tokko hafi dhugaa ميديا كار والله أروموتي أنا دقي فدا والله كيار بشير حطوا لي باكيسا إلا أكرات برين أما ولدت سامي برين مليون توكو مئتي أرسي أصلا لا إراهنياتي مئتي ديرا إراهنياتي ميجاجي ما إراهنياتي مئتي شاشمان إراهنياتي ميجا شاشمان إراهنياتي نما جهت ري ميجا شركة إراهنياتي سيغالمي بري كان نينغوتو نياتي دقي فدا بري كان نينغوتو سامي مي أتي ميديا الرجرا أبدين والله بالله تالله جتو مي أتي نما في الدا سلالة بريك يناتيمي بريكو مدبتو كوفشان تماكي يناتيمي مي أتي نما في الدا إشي ميديا كان رجرا يو أن قوبة هدو سنكاين أكارت قوبة هدو سنكاين وروني أما اللي كيار إسنياتي قوتا كرا كيساتين نتكونو قرميزيني حادة بردا قجر بيا كيسر ماتي بردا قجر arda warra qoranne irra geenne balbala warra qoranne irra geenne balbala warra dhaqu jira wannuma miidiyaa ranu isiise hin jiru jechuudha wannuma miidiyaa ranu haasofsiise hin jiru hattuu sii galee qabnee laayivii kanarra finna eeggadha sinummaa obsaan eeggadha obsumaan eeggadha sii galee mallaqa namaa nyaattee hadda birrii 150 sii galcheetiin maashaallah abdiin ammallee si eeggata maashaallah micaa sii galee yuunivarsiitii keessaa baaftee jechuudha micaa yuunivarsiitii keessaa baaftee badoo gattee har'a bar sagalee isaa dhossitee hattuu dhageeffadhu gimaatami ilmoo zinaa na shawwaddu micaa yuunivarsiitii keessaa baaftanii siif daawud dallaala daawud ka jedhamu wajjin ka hojjattu ati jechuudha achi fiddanii jechuudha achi fiddanii micaan sii galee hudduun kun guutuun malaa ta'ee jismiin guutuun malaa ta'ee micaa silkii irraa fuutanii arabaan silkii irraa fuutanii miidiyaa kanarra lamuu dubbatte taanaan si ajjeefna jettanii micaan baatu yoo inni sii galee biyya arabaa saniin du'ee nu quba qaba har'a yoo ajjeeftan micaan sun eessara micaan sun eessara oromoo kana beekuu qabdan wallaahi billaahi tallaahi dhaggeeffadha yoo ani haadha kee arba bira akkana taa'ee laayivii waraabini taatumaan na laala taa'e ani maali haqa kiyya na dallansiisa yeroo narraa gubanitu na dallansiisa siigalemi oromoon koomantiin namni 2,500 guutuun dhugaa ana deeggaraa turte achitti akka hattinnatii isaa itti beettee hattu jedhaa turte siigalemi bakka dhugaa argitan bakka haqa argitan siigalemi osoo dhugaa barbaadanii maaliif aslii san siigalee waamtaniitiin achirra oliin finnere guutuun isii guruppii nama biraan galchine dhaggeeffadha nama biraan galchine warra guruppii qofa ramzaan maan naan jedhe abdi yoo birrii irraa naa kenniti si deeggara naan jedhe hudduu har'a seen jedheen birriin an irraa sii kennu hin jiru ramzaan har'a sii galee kee harwaa itti darbeen nan ramzaan akkana godhatti bar hin dallanti akkana dallante sii galee akkana dallana akkanatti finiinee jechuudha durallee gooddanyummaallee yoo taate anaa walitti dhiyaatta malee kee haari walitti hin dhiyaatu ramzaan namni feemasummaallee si godhe miidiyaa kanarra oromoon hin beetti anuma feemasa si godhe kee harduu jira kan keetus hin beeku sii galeemi wanni isin na gowwoomsitanii mallaqa isin narraa ammallee saamtan takkattiin hin jiru hattuudhaan oromoon tiina dhaggeeffadha dhugaan isin beektan hatti isin beektan gurbaan kun mallaqa kiyya na nyaate amma booda mallaqa takka ittiin galchinaa haadha isaa irraa gabbuun hin jiru sii galeemi haadha isaa irraa gabbuun hin jiru nama tokkicha irraa gabbuun hin jiru inuma hin jirre
Hinyaatan illee wallaahi billaahi hinyaatan tallahi akkana quba hudduu teessan isin kaa'an. Quba hudduu tan teesse kaakee Arbashir. Yoo an quba hudduu sin kaahin yoo ati ammoo as birraa lamuu birrii kana mallaqa kana dalagatti an abdii miti sin jedha ija sammuun qabu an. Nama tokko probeenshiina daladdee miskiina asirraa hin fiddi yoo amma booda jechuudha. Micaa shirkaa ka nyaatte hoo kottu shooddee gali. Kottu gali shooddee. Shooddeen keessa beetti. Hattuun sii galee wal galtee wal ijaartee wal ijaartee na doorsifti. Maasha Allah. Micaa shirkaa ka achiin nyaattan sanoo. Ka achiin nyaattan micaa shirkaa 200 ka irraa nyaatte hoo. Mi'attii asallaa ka irraa nyaatte hoo. Mi'attii dheeraa ka irraa nyaatte hoo. Micaa jimmaa ka irraa nyaatte hoo. Leeba. Hadda bar birrii miliyoona tokko walitti qabe yani sii galee waan ati nyaatte birrii miliyoona tokko walitti qabe. Gimaa taamii. Sanittuu sii galee birrii ammallee as deebisii si fidanaan jettan. Kana nyaattu abboo. Kana nyaattu hay. Asli irratti hin galchaan birrii si fidannaan asli maa diddan. Asli maa achi dhiibda ofirra. Baadiyyoo fi jeneraaliin maa jetta. Guruppii godhattee fidde kaa jira. Sii galee yeroo inni haasa'u tartiiba kennaniif yeroo an haasa'u muyii janarra qaban. Gimaa taamii wallaahi billaahi kee Arbashir dhageeffadhu. Biyya keessara seeraan sii galee maatiin kan kee adira tarkaanfii cululuqaa walirra fudhan. Oromoon arguu teetti kana. Sii galee mi wishaa. Wanni isin walii galtanii sii galee abdii gowwoomsitan takkattiin hin jiru nan gowwoomsuu hin dandeettan. Ana na gowwoomsuu hin dandeettan. Birrii kiyya akkaawuntii irraa ammallee achi kafalee jechuudha. Ammallee achi kafalee. Birrii kiyya ammallee deebee isin kadhadha. Maa isin kadhadha? Eenyuun amanaan? Baaliyyoo eessa amana? Eessa isa beeka? Jeneraaliin eessa isa beeka? Guruppii godhattee dhufidde. Eenyuun amanaan? Eenyuun amana? Eenyuun amanee irra galte? Oromoo taatu koomantii 2,200 hin kennin hin gannin hin galchin jetti. Hin beekti kaa uummanni sammuu qaba. Hayi. Uummanni bar sammuu qaba. Uummata kana sobuu hin dandeettu bar. Wallaahi billaahi uummata kana sobuu hin dandeettu bar. Uummanni abshaalaa bar uummanni koomantii. Dhugaan eessarti? Dharri eessa jirti? Eessa jallatte dubbiin tun kana hunda beektii bar. Sii galemi. Namni kana beeka. An akkami galcheetiin osoo aslii achirra fidde. Birrii kan achi deebisee dhageeffadha. Birrii kan achi deebisee aslii fidde birrii kan hin galcha. Rakkoo takka hin qabu. Achi booda birriin an galchuu takkatti hin jiru. Leeba. Moshlaaqaa hattu. Birrii miskiinaatiin sii galee har'a mana adaamaa ati bitatte kana dhabuu teetta. Si dhabsiifna seeraan wal qabsiifneerras. Qaama biyya keessa jirraa dhimmi seerri ilaallatu wal qabsiifnee jirra. Akkaawuntiin ati asirra galchaa turte biyya keessa jira. Kuni guutuun sii galee seeraan wal qabatee deema sii galee. Istiraateejii itti deemaa jirra. Irra gahuu teetta, arguu teetta, gudii kan kee arguu teetta, nama tokko fiduu hin teettu haga abdiin lafa kanarra jiru mi'ati nama fidi kan. Gimaa taamii. Mi'ati nama fidi kan silaadha. Leeba birrii ijoollee irraa saamte jalqaba deebisiif. Birrii na saamte jalqaba deebisi. Sii galee mi? Yeroo san amma afaan mi'eeffattee haasofta. Jaartii arrabsee. Jaartiin tantee maali shintaamii jaartiin tantee shintaamii ati shintaamii. Assalamu alaikum abdi jirta akkam? Waalaikum salaam. Ay nagaa akkam? Egaa wallahi. Haasawaa turtanii nagarree dhiifama. Hin agarree mana baaliyyootitti. Hin agarree haasawaa turtanii. Shira jarri qatte koo ijoollee achi jala turte koo. Footograafi nama baay'ee himata kiyaari nama baay'ee himataa jira. Dubartiin Dubaay keessatti maallaqa si ergatanii maallaqa. Warri achi jala jirtan lakkoofsa tokko barreeffadha isin galcha. Warra Dubaa san laalaa turtan. Warri maallaqa nyaattan maallaqa namaa mucaan akka maca godhaa turte. Dubartii baay'ee himata guutuun katan sheer godhaafi maallaqa takkatti mee hundi keessan. Namni yookiin namni garii sheer godhaa. Noo ibsi yeroo takka. Culullee ooroo yeroo tokko sheer godhaa. Sheer godhaa yeroo tokko. Dubartii baay'ee himata. Yeroo tokko hundi keessan sheer godhaa. Namni 100 kan nama 100 sheer godhaa. Hundi keessan sheer godhaa. والله قلنا ناس يا أخي قبنا قران قبته سماف والله بالله كانت سماف قران قبته والله بالله ما تنبوا فتى دقيفتهم تقف رمزا كل كليسا نيجتشو دقيفتهم رمزا كل كليسا نيفي باليو شط آمي شط إلوتي مطي تنجتشو والله بالله بيتاتنين Sigalteen bitee wallaahi rabbiin ila rabbiin ol jedhan hin bulchin jala guutuu bitee dhugaan tan ta'e hin galti tokko farratti malleen sumuuniin malleen ati galchitu tokko illee hin jiru obboleessa kiyya dhageeffadhu sigalte malleen ati galchitu hammallee feekii sirratti dalaguu fi muudii sirratti qabatti yoo xiqqaate amma ramzaan akkana godhatu kana yoo xiqqaate waan xiqqaa kennee fi akkana godhaan jiru ani hin beeka jechuudha.
Anin beeka. Si galte soo kanaafi Oromoo dhaggeeffadha. Hayti mucaa kanaa akka lafa hin banne. Wallaahi billaahi hayti mucaa kanaa akka lafa hin banne. Har'aa miti an kaleessa si beeka obboleessa kiyya. Osoo ati Suudii jiraatte, osoo ati bakka kaleessa san jiraatte duulli akkana asirratti taasifamu tasumallee ta'e jechuudha. Si'ii miti maqaa kan keetiin nama maqaa kan kee himatiyyuu duulli akkana irratti hin taasifamu. Si galte maalummaa kan kee illee beeka diippilii amma fakkeenyaaf kiyaarsi beekuu dhabuu danda'a. Maalummaa kan kee si beeka Ramzaan silaa akkana asirratti duulli kun sirratti hin taasifamu. Ani si duuba dubbadha. Yaa hundi keessan koppiliinkii godha. Hundi keessan sheer godha koppiliinkii godha. Sheer koppiliinkii godha. Si galte Ila tokkoffaa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa dhaggeeffadhu culullee. Culullee dhaggeeffadhu tokkoffaa. Shirri guddaan narratti hin deemame. Baaliyyoo maal jedheen? Dheengadda sagalee naa ta'ii baaliyyoo jedheen. Naa ta'uu diti. Itti dhagee baaliyyoo maa sagalee naan taane jedheen. Naa ta'uu diti. Har'a sii galee guruppii ijaaranii baaliyyoon ufii ufiiti. Ufii ufiiti anaa karaa deemu onna harkise. Istiraateejii baafatanii dhaggeeffadhu. Gurbaa kana akkana mana kan keetiin waami. Akkana jennaani. Narra dhaabadhaa jedheeni jara guutuu bitee fidee baaliyyoon ufii onna harkise. Kadheen gadda sagalee naa ta'ii jedhee dideen jechuudha. si nama Akkami baaliyyoo shuxii tana amanee irra galcha mallaqa. maam fayyaa Akkami jeneraaliin amanee irra galcha. ammallee feekii sirratti dalaguuf deemanii mataa si dalagaa miti tokkoffaa irratti Ramzaa fi baaliyyaan hudduu takkaan dhuufan si galte Haabinti na dhaggeeffadhu tokkoffaa wanni narra dalagamu amma booda hin jiru maali? Kalas. Tokkoffaa wanni Oromoon naa beetteerti dhugaa kiyyallee naa beette haqa kiyyallee naa beette daftara sana as kenni. Haqa kiyyallee waa hunda kiyyallee naa beette dhaggeeffadha. Oromoo ta'e dhaggeeffadha. Ila tokkoffaa na dhaggeeffadha jara kee. Kuni guutuun waraqaan kun guutuun sababa biyya Arabaa deemuuf dhaggeeffadha. Forososiin kun guutuu waraqaa kana laakaa hundi keessa lafa baddee lafa teettu hin jiru seeraan sii galee biyya kana guutuu hojjedhee sii galee birrii kiyyatti taphatee yeroo kiyyatti taphatee kana guutuu hojjedhee waraqaan kun guutuun forososiin biyya kana keessa godhe sii galee mi. Bulii 15 Finfinnee na teessisee gurbaan kun bulii 15 Finfinnee na teessisee yeroo kiyyanna taphatee waa hunda kiyyanna taphatee sii galee har'a ammoo birrii 150 as deebisi. Haya. Baatii shan guutuu kakadhadhe hadda isatti achi deebisee boru akkam ta'an. Ani boru akkam ta'a. Borullee dhufee Oromoo irraa naa fuudha mallaqa kana jedha. borollee kana tokkoffaa irratti Aslii fidaa ishii aslii fidaa nama 2000 kanarratti aslii irra galchaa mallaqa kana jennaan maa didde ishii jar maa didde. Kajaraa malee ta'u. ka hattuu deeggaruu hedde'ina ka hattuu deeggaruu hedduu malee borullee wanti har'a abdii irra ga'e kun borullee sirra ga'u mataa kan keetiin sirra ga'u deema. Dhaggeeffadhu warri Hundi keessan sheer godhaa koppiliinkii godhaa. Wallaahi billahi. yoo hattuu deeggaruu barbaadde homaa sii gochuu hin dandeenyu. Garuu hayitaan ta'e lafallee hin baddu. Abadan hayite mucaa kanaa lafa hin baddu. Si galte? Borullee bakka barbaadu san bakka yaada san illee borullee ga'uu danda'a. Ila tokkoffaa dhaggeeffadhu. Wanni jara na sodaachisaanii jirtu. Ila dhaggeeffadhu. Amma baaliyyoo wanni as faraarraa minaamin akkas ta'e. Baay'ina namni si yaa'isanii. Dhaggeeffadhu. Wanni baaliyyoo na as faraarraa akkasii na as faraarraa baay'ina namni achi wal geessan. Obboleessa kiyyanallee namni 3,000 4,000 yeroo kiyyan na laalaa ture. Gizee Suudii ture. Namaallee sagalee ta'e 4,000 7,000 na laala si galee 8,000 10,000 illee na laala si galee mi. Yeroo qaba wanti hundinuu yeroo qaba. TikTok jechuun shaarmotaa jechuudha. Har'a si galee ana na laaluu danda'an boru si laaluu danda'an si galee TikTokiin ajandaa barbaada waan biraan barbaadu si galee mi. Kanaaf wanni ati na as faraarraatu takkattiin hin jiru. Sagaleen xiyyaa akka ibiddaatti qillifti obboleessa tama asii gadhiisu tun si galee uummata Oromoo biraan geetti. Oromoon haqa argiti. Amma booda miskiina irraa wanni isin nyaattan hin jirtu. Waa'ee kaayarii ammoo si galee lafarra hojjetaa jira waan itti deemu jira. Lafarratti hojjetaa jira itti deemu. Kana si galee ija keessaniin arguu deettani. Wanni isin si galee lama na gowwoomsitan takkattiin hin jiru kana nyaattan abboo. Wallaahi billahi itti fuufi galatoomii moo itti fuufi yaada kan kee kennadhu. Abdii salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Baay'ee ilaalaa ture anamma qaataa sitti ergachaa olgachuma adda sitti aaree ture. Wallaahi baay'ee na aarse dubbichi ilaalaa turre.